Kanaafi maal si barbaachisa seete biyyaan baada dhabdee dhufte maal si barbaachisa boqonnaa waggaa lama waggaa tokko abadanni dhumaan taatu dhugaan siin duraanii yaanni keenya nama miti ree akka namaatti yaadda dhalee guddifadhee iddoo dhanga'ee minaamin arguun barbaada jetta garuu sitti akkaan qatu bari akkasti yaaddannaa jalqaba galeen eenyu jedheen naa jennee gallu jechuudha. Keessi keessa qulqulluudha. Innaa sana yaaddu keessa keetu sirriidha. Garuu sun sin eeggatu. Achi ibidda keessaa dhufte ibidda biraatti innaa seentu maal taata seete? Irigi bashitaa yookiin sammuu tuqamta yookiin cuggaarraa tuqamta gaaf sana eebba akkasii bo'o. Guyyaa lama namni mana kimis geesse sana booda dadhabe siin jedhamu adannoo duraayyuu waan siin jedhamu sana booda. Maali? Duraayyuu barsiifte kaa ofiin of jijjiiru. Kanaaf maal goota seete waggaa lama tasnaannaate dhiira kee dubara kee eenyu kee shaggar baate hiriyaa dura baafadhu gadhee dhugaan isiniin jedha isinittan hima hiriyaan qabdu nama hin jaalattu siin jedhu maaliif seete anam ofirraan isinii kaasa. Akkana Dubaay dhufeen ji'a 4 qofan taa'e qophaa koo sana booda promises taatee waan fe'aa ta'uu gara gaa'ilatti akkana seenee hiriyaa dubara baafachuuf immoo haalaa dhuftanii zim jettanii xalliqin jettan inni kan mana qaba balbala namaa rukuttanii hiriyaan baafattan nama tokko karaa ta'een bartanii karaa hojii karaa ta'een shamarree tokko hiriyaa baafattu isinii galee nama garaa baafattu barbaaddettanii itti sixxanii inni durii taa'ee isinin eegu dura akkuma nama kamuu shamarranoo taatan hiriyaa meeqa akka qabdan isin wal beektu. Namni hiriyaa 10 gadi hin qabneyyuu hin jira yaadu duratti inni gataa isin eeguddoo isaa sana booda itti seente seennan suuqii sanan seennan isinii galee hubadhaa gaa'ilatti seennan humaayyuu kan isin garramu miizee gaafa sana isin bira dhaabattu nama meeqanna kadhate kun nu burkee dhaabadhu namni nu dhaabatu hin jiru jedha nama hin beeknu garatti sochoonu namnu jedhan anillee sila naannoo koo ta'eefan nama argadhe jechuudha. So gaa'ilatti galta gaa'ilatti gallaan suuqii sanan saaqe suuqii sanan ganama tokkotti dhaqee seenan amma lamaatti achuma hin jira. Si galee hiriyaa baafachuu hin dandeessu. Achi dhufnaan daa'imatti galte. Gaa'ilatti eessaa fidda hiriyaa? Maal jedhamtee tabaaramta? Nama hin jaalattu. Hiriyaa hin qabdu. Qobaa. Nama buna wajjin dhudhuun qabdu. Nama wajjin nyaatu hin qabdu. Nama wajjin deemtu hin qabdu. Gadhee. Waggaa lama tasnaanna hiriyaa baafadhu. Hojii wayii firii kee karaa feeteen jammariitii hiriyaa baafadhu. 3 4 baafadhu. Ittiin tasnaannaata akkuma warra kaanitti tasnaannaata hiriyaa waamteet wajjin wookii deemta bakka iskii waan sirraadhatu laalta. Garuu ati jireenya jettee fiigdee dhuftee gaa'ilatti galte achuma mana keessa yatta waggaa meeqa achumatti dhalta achuma daa'ima fana gututamta eenyu namni si faana taa'e ol seenee deebi'e situ deebi'e akkuma biyyaan baan caalaa Itoophiyaa keessa ilmoo faan ol deebitee taa'uun jechuudha. Ilmoo fana ol deebitee taa'uun immoo rakkoon qabu. Si bukkee garuu goota qabaachuu qabda. Gootan qabdu taanaan ni maraatta way coggaarraa kee dhibamta. Nama si bukkeedhaa azuuf jedhe ilmoodhaa ol deebi'uu kan si beeku yoo jiraate si bukkeedhaa. Okay? For example utubaa mana citaa baadiyyaa keenyaa laalame hin taratama miti. Nama yoo utubaan sun jabeessee mana sana qabaate ta'e manitti immoo ofaftee cidii ofirraati malee girgiddaarraa jiga malee hiriguun natta. Garuu innichi dalga galee taana muluutu kufa girgiddaan ufaan. Kana jechuun namni si bukkee jiru gaarii yoo ta'e bifti kee hin dhumu maadaatiin baaftu hin dhiphattu da'uuf dhiisuu kee daa'ima fani cinqamu kee namni waan tokko sitti dhaga'ama si bukkee jira namni gaariin. Yoo sanan qabaanne qophaa kee iddoo hin taane waan taane qilleensa irratti kan kufte yoo taate bilaashumatti biyyaan baatti jechaa dhufne waggaa 3 qophaa nama malee jiraanne as dhuftee waggaa 2 fi 3 daa'ima mana keessa gootatamte wajjin jiraatte yoom gaa amma ganaan akka irratti nama baraani isaayyuu ganaa bar dhuftu mucaan kun ganaan deemuu jammare daaddeen jammare deemuu naa jammare mana namaa kaawwadhe illee hirgii deemuu jammare warra du'aan dhaqu nan beekamu amma namni iddirii nan beeku iddirii qaamna garuu nan beeku namni teesse mana iddoo kee ati iddoo kennuu kee namni si beeku si bukkee yoo jiraate sin qocca'u garuu tokko hidhiinsi kuffiftu yoo jiraatte garuu ni maraatta. Isaaf maal goota akka hin gaabbinellee kaleessatoo gaalatti hin galee kaleessatoo immoo dhuftee waan ta'e keessa hin galee jiraadhu.
Fataadhi uffata fiddifadhu. Fataadhi shittoo fidde dibadhu. Maaliif umuruun ishiidhuma bakka. Bakka tokko isuma jireenya jechuun hiikaan isaa sittan hima. Si galee? Anammoo kii waggaa tokko kii waggaa lama nufitti dukkaneessee jechuudha. Dukkanaa keessa jira jechuudha. Si galee? Ilmoo walirra fiduun kun waaqayyo naa galatoom. Waaqatu naa kenna. Garuu darbeetti fufee amma ishiin iddoo eegeessutti oon hin jiraanne dimeen narraa hir'ate suni aarii ishiitiif kan hin cuggaarran na tuqama yoo ta'e ishiirraan hir'atu dabar na fayyadu. Ilmoon yoo ati baqa tasnaannaatee siifis tolee siifis ta'ee gammaddee ta'ee ishis baqa baganitti ta'een jetta. Ati karaa asiin millaan cinoo si tarsaasu achiin millaan cinoo si tarsaasu kuni si bukkeen kurruufti kan borutti waamamtu asuma kanati millaan cinoo tarsaate maqasiin akkana tarsaate madanzashaatti fudhatte ilmoo dhaluu kee kan bukkee sin jajjabeessine yoo jiraatte siifii kan qabu. Si galee? Siifii kan qabu yoomuu jechuudha. Okay? Siif kan qabu. Akkuma feetetti hundumatti dhala maali yoo kan siin jettu taate ati gaaf sana duutetta. Maal gootaree malee eessa geessita dhibeecha sana. Gaafa sana duute gaaf sana si ajjeefte abbaan taate si bukkeedha. Ishiin silaa si bukkee jira jedhamu sana. Si galee gaafa abbaan taate dhalteerti akka ati eenyu caalti kan siin jettu wayyoo si bukkee jiraatte. Hunduma baqaqa maali si baqaqee si bichaadha kan siin jettu yoo jiraatte. Bakka gaafa sana duute carraa qabaachuu dandeessa. Goota yoo taate ni kaata. Kaataatti kaatu suma keessa jira. Kufaatiin irraa kufaatii boruun mul'isu. Silayyuu namni kufee ka'a kana bare. Si galee? Kanaaf maalirraan kaase ijoo? Viidiyoo hojjechuu dhabuu koo yeroo hundumaa namni waan gaariin hojjetu kan jedhus ni jira. Akkaataan kaameraatti ol keewwadhulleeni. Kanaaf maalinni yeroo baay'ee ijoolleen koo lachuu amala hin qaban. Kan isin garamu keessaa isa dhugaa dubbachuu fi yoo na jira miti daa'imni ijji xuqee jedhamu tokko baay'ee nama rakkifti. Hin boochi irraftuu wirwir godhatti akkas ijoolleen lachuu isa dhugaa dubbachuu fi isa dhugaa dubbachuuf waan tokko isitti hima. እግዚአብሔር በሚያውቀው እኔ በስነ ስርዓት ተኝቼ አላውቅም። 2 ዓመት ijoollee lama kanaan amman da'e keessatti baqa walitti aansee isaatii lama yookiin sadii rafee dammaqee gaaftiin jedhee milikeeta isinii kaa'u jiru jechuudha. Lammaffaa si'a lama maqasiin na argate si'a lama madanzajaa na argate si'a tokko madanzajaa muluun na argate jechuudha ijoollee kana lamaan irratti. Aarsaa kana garuu miidiyaa irratti isin baasu kan isin garramu keessaa isinii galee maanni baqa ilmoof taata waan ta'eef. Si galee garuu hojiin kalee isinitti mul'achaa hojjedhu. Hojiin kalee argachaa jiru. Hojiin kalee seeraan kaameraa dhaabee isinitti waraabaa jiru sababa sanaan dhabuu koo. Isinii galee ijoolleen baay'een kaameraa dhattee waraabdaa kana kan jedhan jiru. Waan baay'ee baattattanii jiraattu isinii galee. Waan baay'ee baattanii jiraattu yoomuma oo ta'e. Kanaafi yoo namni maatiin tokko illee torbee tokko ji'a tokko si boqachiisu hin jiru hin beektu yoo irra deddeebi'ee sitti himu. Namni sin harkaa fuudhu hin jiru. Namni baqa guyyaa tokkoof si boqachiisu hin jiru. Maatii keessa shamarran hin jiran ana baay'ee natti ulfaata. Birri noo fiddan ijoolleen biyya keenyaan taa'anii lammaffaa immoo manni koo xiqqashuu waan taateef amma mi'a fuudhuun barbaachisaa amma waan ta'e gochuun barbaachisaa yoo akkas jetteeni waan haaraa cafacaftee hajjeestee hojjechiifte se'u maaliif tarkaanfii tokko keessa hin jira mana waan ta'eef akkuma sitti mul'atu. Si'a sana as keessee innasuma yoo fuuneen haala waan tokko bakka maal goota lafa tarkaanfii tokko keessatti. Isa waamti dirqama mammaa jechuu malee immoo hin beekan biyya keenya bakka as adda'ame kan jedhamu distiin iddoo irraa bu'uudha masoobichi qadaadamuudha malee waan biraa miti biyya keenya. Innumti itti galtee hojjette sarraatanyaan sun hin jedhanu kana karaa sarraatanyaan illee rakkisa biyya keenyatti
otoo mojjisin arguu dhiisi godhi jechuun dhiistanii itoo gaarii keessa ila kan isin garramu keessaa nama saamunaan fixin jechuudha wallolleera sarraatanya afaan dhugaa waaqa gaafa tokko maaliin godhe seetan leetira tokko laargoo kenneefi saamunaa tokko kenneefi uffatum kan koofi kan saan micciti kan ijoollee miicamu qanii tokko faana micceenitti kenne ol deebi'e fixeeti laargoo naan jette ilaajo nu bira jirti uffata amma kana kan ji'a lama yookiin ji'a tokko kuufnee miti torban yookiin torbee lama miicamu kan koof kan saati isiniin jedhe so amma shiittishiin achiin haaloo sin bahu sinii galee nuti immoo qulqullina barri baqa emnatii barri baqa biyyaan baatti muluu la muluu baafneeti baqa gilsii cubbuunuma akka namaan goone beekna biyyaan baa jiraanne baqa homa nama adabuun akkasin barbaachifne yoo si aarsanillee waa balleessuun akkasin barbaachifne hin beekta baqa ati waaqayyoon ni sodaatta ni beekta biyyaan baadde deemne qulqullinaan hojjanna isaan caala isaanii yaanna nuti baqa isa waan gootuu fi maa goota jettallee ati maa goota jettellee dubbisuu dandeessaa maa balleessita jechuu ni dandeessaa isaan garuu anatu si caalee jiraadha jechuu danda'u jechuudha kanaaf ana yeroo kanatti tumtuu isaallee wanti naa mijatee ani viidiyoo waraabuun jiru isa dhugaa dubbachuuf otoo waan sirrii hojjette waan gaarii hojjette yoo na qaata iddoo ta'e jirta waan sirrii waan hin hojjanneef naan jettan nan beeka akka waan sirrii hin hojjanne nan beeka manuma keessan taa'ee daa'ima afaan hojjedha aarsaan kanfalaa jira waan ta'eef inshaallah gaaf tokko biiftuu naaran immoo naa baate aizosh nama naan jedhu tokko bukkee qabaadhee yookiin daa'imni koo guddatanii amala naa jijjiirratanii waraabuu danda'a jechuudha maaliif amma abadan viidiyoo bakka akkatatti waraabuu qabu raffisee yoon jedhee hafuura ususuu beektu yoon jedhee ka'aniiru isa dhugaa dubbachuuf raffisuu fi sa'aatii tokko mana keessa deemee sukkuumee hirbeen raffisa malee takka irraanfatanii laafanii yookiin bu'anii yookiin dhanna dhiqee yookiin waa godhanii muganii beekan sukkuumee dagaa kaa'ee ganaa irbaa hoolee akkasitti raffisa daa'ima koo namni namaa baruun rakkina keessa yoomuu baafadha namni gaafa sin baddan tokko yookiin gaafa baddan illee sababa sanaa ta'inaa la'ee haasa'a namni jechuudha so የምሬን ነው የምላችሁ አንዳንዴ ጋኢለት ደፍተኒ ገልተኒ ibidda keessa akka seentan bara ጊዜ ባኤና ናራገሩ ነናራናን ሲኒን ጀዱ በቃ ናርስ ዝም ጀዴ ናርስ ማሊፍ ሴተኒ ወጋት ደፍተኒ ዳው ጀቹን ኦኪ መንታውቶ ታኒ ቢፈቶ ኮዳ እምኒ ሴሊን ሳኒ ቶኮ ዋንተ ኤፊ ረፈንታነን ረፍፍታ ከአንታነን ካታ ወጅ አመገሩ እሺ ሰነው ረፍስ ሳሙኤል ማሎ ውስጥ ዶንጌሱን ቀብ isini gale hinni yoo rafe ndi kun intaa awante ani saatiin boqadhuun qabu garaatti nambaad inni sun daa'ima ji'a 9 ji'a 7 8 10 waan ta'eef giddiin hin raffisu fedha kootiin hin rafu jechuudha isini gale dadhabeedheen boqadhu jechuudha har'allee akkasii jechuudha garuu inshaallah waaqayyoon waan gaariitti nama baasa gaafa tokko yoo guddatanii nagaa qabu hin dhukkubsatanii waaqayyootu naa kenne malee namni naa yaadee miti bargit salamma faafa inni beektu iyo makootin ala fira koon ala otoo nan intilmaamin otoo nan yaadin otoo namni yaadin otoo diinamiti ofii keessaniif otoo yaadin isiniif ta'a naa tokko naaf godhee ameen jedheen fudhadhee maqaa mucaallee ameen jedhee aarsaan kanfalee kana isiniin hin jedhu bakka fuulli namani muyyoo arraba kanaan dubbattan malee nama haati biran jirre nama maatiin biran jirre namni obboleettiin biran jirre namni gargaaru tokko biran jirre iski bakka qobu alaala so yeroo tokko rakkina keessan baasaa dubbadha saduugaa inti qalladina nan dhoksadhee jiraachuu na yettanii gaafa duutan jiraachuu danda'a gaafti duutan tasa jechuudha sanaaf immoo maal isin barbaachisa dhiira gaarii isin barbaachisa isin bukkee kan jiru birriin si gargaaree waa hin baasu bar birriin si fayyadu nama አይዞሽ እናቲ ቦቹ አይዞሽ እናቲ ገዲቱ አይዞሽ እናቲ ደደብዴ እሪባ በርባድ ደቂቃ ሸምበቆታ ከን ሲንጅሩ ነማ ሚአምቴ ሳቲ ከለቲ ነማ ሺ በርባች ሳላዶት ኤሴኔ ፊዱ ላሲንጀር ነማ በቃ አይዞሽ ሲንጀሩ ነማ ያደ ሸር ሲጎር ኢሳካሴው ብራ ቀባችሁ ቀብደበለ ሲምቦሊ ዲራቴ ፊ ብሪ ቀባቴ ፊ በቃ ኖርማሊ ሲቡኬ ሙላቴ ሚቲ ዲር
yookiin waan nyaattu sii guute fi amma daakuu qabaadheef shiroo qabaadheef guutuudhaan jedhamu nama. Guutuudha kan jedhamu nama lamaan sanarra አይዞሽ barbaachisa. በቃ ወል ጀጀቤሱ barbaachisa. በጣም ጠንካራ ሴት ነኝ እግዚአብሔር በሚያውቀው ማለት ነው። ኡምናኡል ይሰን ቤት ኡምናኡል እግዚአብሔርን ነምቤተን ተሪ ወሬና ታሪ ከነ ኬሳ ጀቹ ደንዳ ቀርባዬ ኡምናኡል ዱበርቲ ጭንቱudha dhugaa waaqan siin jedha amma fedhe nama yoo dhukkubsatin ciifne beektu amma fedhe nama yoo dadhabe otuma saatiin boqotamu jiraatu waa ta'e gochuu kaatu beektu namni tokko mee sirbaa hojii yoo qabaate karaa ta'een shashaffanee dhokseechi kaa'uu barbaada gidi hin danda'an namni baay'een jedhu naraajee fotasa dhugaa dubbachuuf yoo viidiyoo nama wajjin waraabu waan ta'eef malee ollaan maatiin isaallee maatiin bakka namni zimcee naraajee fota isa dhugaa dubbachuuf nuti ko mana teenyee waa'ee kee taasifnaa akkamumatti akka ijoollee san barruu amma barruu keessatti saaloon amma barruu keessatti eegaa ooltu isaan qulqullin innaa ol seenan namni ko saaloon isa akka horii keessa ofanii keessatti bukaa'ee taa'ate sirni raayyaa eeyo barruu kana keessatti 20 walawalaani guyyaa kan 20 xaragaani guyyaa kan maaliif asuma caamaa baafadhu jettuun iddoo kana ka'atee iddoo kanatti deemsee baafata ara mucaan kun otoo balballi garaas ta'ee achitti baafadhetta ishum kana saaloon ishum kana barreen ishum kana teenyaa ishum kaatti nyaannaa ishum kaatti dhunnaa ishum ka bakka waan baay'eedha jechuudha yaa'u manni dhabamee miti iddoo nama jiraachisu gaa waaqayyootu beeka kanumaa fi maleedha maal sinin jechuun barbaade isa dhumaa fi isa dhumaa gaa'ilatti yeroo galtanii waan qabdanii gixxum godha waggaa tokkoof lama tasnaannaa isa dhugaan isinin jedhu yetim ብጽዋና ta'u dhiirri ብጽዋን jettanii satti galtan ጥቁር ሂባብ ይሆናል ጥቁር ሂባብ ታውቃላችሁ ጥቁር ሂባብ inni nama gaariidha jettan tokko kan isin garramu dhiira Itoophiyaa keessa alatti miskiin biyyeessus nama gaabbaza waynee kan jedhanii jiru mana galee garuu gaararraan beektu duraan akkanaa miidhee warra laatti akkanatti itti garagala karumannaa seenuu akkasitti itti garagala yaa'u afuura nama sanatoo hin taane afuura wanta akkasii jechuun nama jireenya kee hin barbaanne tokko waallee sirratti yoo hojjateedha wanta akkasii argit haa ta'u malee itti dabalas namni akkasii jira alatti bakka rakkinni kee mana ati gootu sun marzanyaan ati mana keessatti hirbitu suni alatti akka mul'annetti alatti በጣም waan hin jedheefin qaba nama firan jira tarii waan natti argeefis jecha jiraachuu qaba kan biraas isinii kan kaasa nama alatti jechuudha arjaa jedhaaga shilingii qabu sumunii qabu garuu manatti ijoolleen isaa surree ciccitaa saamunaan qaban haati manaa kan kootota iyyummaa nadagaa nyaate araqee farsoo gurgurtee isa deeftee qixxaa nyaataan laattiif sini galee alatti garuu araqee gaabbazuun farsoo gaabbazuun waynee jedhuun isaan isheen garuu guyyaa guyyaadhaan boochi ijoollee baay'ee qabu ayyaana irratti ayyaanni hin jedhamu yoo ijoolleen edda gurgurdatanii fidan malee ijoollee xixinnoo daara baasan jedhamu hojjatee fidan jedhamu garuu inni halaa በኢየሱስ namicha sana በጌታ ስም ምስኪን እንደሱ አለ jedhuun እንደሱ ሰው አለ dhugaa waaqa garuu manatti isinitti meera qallabaaf nama jedhu miti namichi kun birrimee waan argate alatti baasee dhufe alatti abba akka jedhaniin jechuudha daa'imni daara hin beektu isiniin jedhame guyyaan ayyaanas ta'ee dhiifamees dhimma hin qabamu okay egaa nama mee yoo gootaniif malee isiniin jaalatu namni gaab hin beektu nama mitiire nama gabbartan malee akkanaa isin jaalatu so bakka nama laatiif kana isiniin jedhu isa dhugaa dubbachuuf namni akkasii guutu kana bara namni alaaf mana kifilii lama ta'ee jiraatu akkaataa lama ta'ee jiraatu
Maaliif rakkinni isaanii gara keessaa alatti akka jalaan mul'annetti kan jiraatu guute kana biraa. Sinii galee karra yeroo sonummaa akka gaararraatti bifa biraa jechuudha. Alatti bisma'aam yaasa'u jedhama. Yaasa'u ቤት ውስጥ የሚያደርገው ደግሞ ሌላ ታሪክ እና ነመከሲ አኒ ማሊ ከኒና ሳይ ቤክ ነመከሲ ነማ ኢጃኮን አርጌ ቤክ ዱራንለ ኢጃኮን ቀሮሳ ከናን ነሞን ነከሲ ባየዳ ይሰራይ ሶፌጋ አይ ቲንክ ነሞን ባየን አከሲቶፍኒ ነማሚ አንጅሩ አመቶ አሳአቴ ዱጉማ ነምኒ ኩን አከስ ጎ ነምኒ ራጅ አምኔን እንጅራቹ ጋሩ ማና ኬሰት gara balbala saaqenna ol deebi'u nama biraa guutee jiraachuudha. Kanaaf biyya namaa waggaa 11 jiraattee gubattee deebitee kan bakka yaati mattee mache kotota soo iranne wal qixa sumashi asakaantaatti geessite waachi jira. Kanaaf bari ati moo gaafsa nama bari sammuu kee xintali. Qanii hunduma xurxur hin jedhin. Qanii hunduma akka warra shaamaa fi feestaalii fudhatanii baanis hin bahin. Kan si garramu keessa rakkoon akkasii yoo si mudate. Waan gootu sammuu keetiin mari'adhu. Carraa kenni. Carraa jechuun ofiif kennita bara. Ofiif kennita, waaqaaf kennita, nama sanaaf kennita carroota. Maaliif? Sii galee waaqaa fi tarii yoo nan dogoggoree carraan kennaaf waaqaaf akkanarra taru jetta. Nama sanaafis yoo dogoggoree namni sunis carraan kenna bira taruun waan si miidhu se'in si fayyada. Ofiifis tarii namni dheessa jettu bira tarta jechuudha. Baay'ee bira tar. Okay? Sara booda waan gootummoo sammuu keesh kanaan gaafa ulfinni gaafa baay'ee salphinni gaafa tokko hidha taratii yeroo taratu. Si galee? Kanaafi garaagarummaa baay'ee waan baay'ee bara waan baay'ee yoo seentan bartu gizee baay'ee sinii galee warra isinitti baay'ee ijoolleen baay'ee naasa waan akkana innaasin ammoo isin namoota akkasiirraa baradha waan barattan sinii galee namoota akkasiirraa barumsa baradha yoo siniif ife yoo siniif gaarii ta'e gaarii tura waan ta'eef dhugaa waaqari siniin jedhanii isinittan himaa ana amma namoota akkasii dhaqanii beerri ishii garamitti baatellee jedhanii kan isin gaafanne jiru. Maaliif? Yaabbatu. Bemin samiis yaabbatti lafa yaabbatu yaa'u no wanti jiru jira. Garuu feestaalii fudhattee kan deemte sana akka raajjeetti illee seentuun beeku akkasitti hundaa jiraattu. Annan beeka galgala baddee ganama kaatee kan dhaqee fidu. Kana toshin hin beeyyattu jedhee deebisu. Maaliif rakkoo? Siniif haa galu. Sirratti kan tasnaanna'aniif umtuu jalaan hir'anneka umtuu sin hir'atu yoo ati baate maaliif seete ati warra boccee dhufteerta mayeessa garamitti sochootare kan kee gattee baata malee uumaa fuuteen baatu kana bari sigalee qayyaruu immoo beeka namni akkasi godhuu deemu immoo amalaaf hin danda'u namni tokko si faana jechuun kan dhobaati kan biraa kan siin jedhu yookiin immoo garamitti sochooti kan siin jedhu beeka akka inni si miidhaa jiru kanaafuu si miidha bara kanaafuu si miidha waan ta'eef beekuu qabda mooti beekuu qabda si galee kanaaf inshallah viidiyoo gaarii yeroo mucaan koo waggaa guuteen booda nan hojjedheen yaada sana booda waaqayyoon waan na hojjechuu danda'a akkasinis nin jira maaliif viidiyoo kana hundumaa hojjette kan jedhu yoo qabaattan immoo na barreessuu dandeessu waan qabdan tokko baafadhaa ila woo dhoksaa teessanii omtuu keessan isin mul'atu sini malee yoo baafatte garuu reefu natti beekama yoo baafatte garuu rakkinni kee tarii beekamuu danda'a. Garuu akka gaariitti yaaddee yoo dhofkatte si miidha mataa kee. Si galee si miidha mataa kee jechuudha. Omtuun beeku kan rakkoo kee dhoksitee sukkuumtee jiraachaa turte waan ta'eef. Garuu yoo baafte yaa
waan duraan dubbachaa ibsachaa deemte tokko namni illee ni xiinxala jechuudha. For example, namni tokko kan duraan simiidhaa dhufu yoo jiraate waan simiidhe sana yookiin namatti ibsatu taanan yookiin hifa gootee namoota tokkotti himtu taanan si kaaduu danda'a. Gaafa goote sana garuu nama keessatti dhugaa jiru dubbate taanaanii yaadaa dubbate inni yoo zigaade namni sun jira. Yoo dhoksitee bira tarte garuu abadan hin jenne waan akkasii yoo siin jee maal gootama. Kanaaf rakkina keessaati irratti dubbadhu. Gaafa dhumaa garuu dhugaan immoo yookiin waaqa bira yookiin nama bira yookiin si bira jiraachuu danda'a. Yeroo sana ni ibsatta jechuudha. Yeroo sana si beekamu xiinxalamullee danda'a. Sigalee kanaaf rakkina keessan dhugaan isin hin jedha nama qabdan tokkotti nama gaarii qabu karaa fidee haa ta'u. Karaa dhibee keessanii haa ta'u, karaa jireenya keessanii haa ta'u, karaa dhabiinsa keessanii haa ta'u, karaa waan feetanii. Bakka namatti irraa ibsachaa deema. Kuni mee kanaaf jedhaati. Okay? Akkasiin isin jaa viidiyoon isitti dheerate. Bye.